waggoottan darban shanani xiyyeeffannaa guddaa kennine hojii gurguddoo ta'e hojjetaa turree jira. Hojiiwwan bara darbee hojjetame keessaa tokko inni guddaan misooma midhaaniiti jechuudha. Misooma midhaaniitti irratti akkuma beekamu godinni Arsii godina guddaadha. Godina baay'ee potenshaala guddaa qabu. Potenshaala guddaa qabnu kan adda baafne karoora qopheessine keessattuu kallattii mootummaa naannoo Oromiyaa kaa'een karoora xiiqii bara darbee xiiqiin jechuudha. Karoora xiiqii yoo jennu waan karoorfannee olitti deemnee hojjechuu keessattuu immoo naamusaan galmoota kaanneen karoora kenneen galma kaanneen wabii nyaataa mirkaneessuu qabna jennee xiyyeeffannaa addaa kenninee hojii bal'aa hojjennee jirra. Bara darbe qofa bara 2018 misooma midhaaniitiin hektaara gara miliyoona tokkotti siqu hin qonna jennee karoorfannee guutumaa guututti qonneerra. Kanaanis keessattuu akkuma Arsiin qamadiin beekamu qamadii kilaasteraan qotuun hojii bal'aadha kan hojjetame jechuudha. Garbuun potenshaal guddaa keessattuu garbuu biiraa oomishuu wajjinis hojii bal'aadha kan hojjetame. Qamadii bara darbee qamadii dabalatee garbuu dabalatee waliigala baaqilaa dabalatee bara darbee hektaara miliyoona tokkotti siqu san qonnee kuntaala miliyoona 42tti kan siqu oomishni argamuu danda'ee jira jechuudha. Kun deemee Arsiin ofii qofa oomishee kan nyaatu odoo hin ta'in biyya nyaachisaa warshaawwan gurguddaa Arsii keessa jiruu fi Arsiin ala jirullee qamadiin asii fe'ameet rakkoo warshaa keessa jiru hiikuu danda'ee jira jechuudha. Kana qofa odoo hin ta'in garbuu kan Oromiyaan oomishu keessa parsantii 45 Arsiitu kabar godha. Kanaaf bara darbee hojiiwwan gurguddoo kana hojjennee milkeessuu dandeenyee jira jechuudha. Kanaaf baay'ina isaanii misooma midhaaniitii irratti inisheetiiviiwwan gadi bu'an gurguddootan baay'een isaanii akka milkaa'u ta'ee jira jechuudha. Kanaaf midhaan qofa odoo hin ta'in Arsiin kan beekamu beelladaan jechuudha. Aannan asiibaa, dhadhaan asiibaa, aybiin asiibaa jechuudha. Kanaaf kunis biyya utubuu keessatti gahee guddaa qaba. Kilaastera beelladaa baay'ee isaa kallattii makaamee fi karoora kaa'ame saniin ijaarree furdisa keessatti galchinee jirra. Loon aannanii keessatti galchinee jirra. Kanaanis deemee milkaa'inni guddaan argamee jira jechuudha. Kanaaf dinagdee utubuu keessattis galiin keenya akka cimu gochuu keessattis keessattuu misooma midhaaniitii irraa beelladarraa hojiiwwan gurguddoo hojjenneen milkeessuun danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin keessattuu gara dammaatiin inisheetiiviin guddaan mootummaan naannoo Oromiyaa qabate keessaa tokko isaa jechuudha. Kanaaf dargaggeessa yuunivarsiitii keessaa baay'een isaanii gurmeessinee gosa gosaan gaagura dhiyeessinee aanota qabnu 28 keessatti gaagura dhiyeessinee dammarraallee bu'aan gurguddoon dhufee jira. Ce'umsa amma gargaarsarraa gara oomishtummaatti jedhee mootummaan qabate kana bakkee baay'eetti xiyyeeffannaa guddaa kennine milkeessuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf bu'aawwan gurguddoon naannoo kanatti akka dhufe carraa kanaan ibsuu barbaada. Kuduraan muduraan Arsii keessatti bal'inaan beekamaa jechuudha. Aanonni baay'een kaarotii oomishanii, dinnichaa oomishanii, goommana gurraacha oomishanii, abusuuda oomishanii. Oomishni asitti oomishamu kun naannoo kanaaf qofa odoo hin ta'in as keessa illee bahee haga Jijjigaatti, haga Maqaleetti, haga giddugala Itoophiyaatti yeroo qaala'insi gabaa uumamullee Finfinnee illee deemee qaala'insa gabaa kanaaf tasgabbiin gabaa akka uumamu gochuu keessatti hojii bal'aadha naannoo kanatti kan hojjetame. Kanaan hojii hojjetame kanaan waggaa darbee hojii gurguddoo hojjenne kanaan bara 2018 madaalliin godina Arsii fooyyee keessatti ilaalame bu'aawwan dhufe kanaan sadarkaa lammaffaan beekamtiin mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennamuu danda'ee jira jechuudha. Kana galtee godhannee waggoottan itti aanan shanan kana maal hojjechuu qabna kan jedhu karoora kenna. Bara darbe karoora xiiqiti, waggoottan darban karoora xiiqiti, bara kana immoo karoora of danda'uu jedhee mootummaa baase kanaan hojiin babal'aan ta'e karoora kennan taa'ee jira jechuudha. Maaliif dandeenya? Wabii nyaataa qamadii biyya alaa galu hambifnee wabii nyaataa mirkaneessuu qabna jedhee mootummaan kaayisaniin kanaaf wabii nyaataatiin of danda'u jechuudha. Nyaataan of danda'u. Kanaaf isa kana gochuuf immoo baay'inaan hojjechuun, qulqullinaan hojjechuun, yeroo kenname keessatti hojjechuu fi waan hojjenne san sona itti daballee jijjiirama guddaa fidamuu qaba jennee karoora keenya kana qabannee jirra. Akkuma argitan galtee bara darbee godhannee bara kana oorruu argitan kana qamadii kilaasteraan sararaan teekinooloojii kamuu fayyadamnee bifa amma argitan kanaan kilaasteraan qotamaa jira. Akkuma bara darbee hektaara miliyoona tokkotti siqu isa keessa kilaastera qofa gara 100 hektaara 800tti siqu kilaasteraan qonnee jechuudha. Kun jijjiirama guddaa fi kabara darbeetira daballee
jijjiiramni guddaan akka dhufuu fi oomishaa fi oomishtummaan keenyas akka dabalamu. Akkuma argitan amma bara darbe hektaararraa kuntaala 42 haga 50tti deemnee jechuudha. Bara kana gad xiqqaatu haga 65tti deemuu qabna jennee xiyyeeffannaa addaa kennee hojjetaa jirra waan ta'eef bu'aa gurguddoo dhufa jennee ilaallee kallattii kaa'ame saniin gargaarsarraa gara oomishtummaatti mootummaan jedhee kaa'e san Arsii keessatti mirkaneessina jennee qabannee jirra. Kanaanis mallattoon amma lafarratti jiru kun haalli qilleensaa amma jiru kun gaarii ta'e taanaan rakkoolee gurguddoo hiikuu jenneetiin qabannee akkuma bara darbe karoorfanne beelada irratti illee kilaastara baay'ee ijaaruuf karoorfanne waan amma ganna kana eegallee jira jechuudha. Kilaastaroota gurguddoo ka aannanii, ka furdisaa, kilaastara lukkuu isaan kana karaa guutuu ta'een xiyyeeffannaa guddaa kennee ijaaramaa kan jiru. Gaagura irratti illee akkasumatti xiyyeeffannaa guddaa kennee hojii babal'aa ta'e hojjetaa jirra. Kanaaf kallattii fi karoora of danda'u nageenyaan of danda'uu qabna jennee jirra. Wabii nyaataa mirkaneessuu qabna, isaan nyaataan of danda'uu qabna. Qamadii biyya alaatii galu hambisuu qabna jennee qabannee jirra. Kana qofa osoo hin ta'in buusaa gonofaati irratti mallaqa gurguddaa walitti qabnee karaa guutuu ta'een hawaasa keenya gargaarsa biyya alaatii kennamu san guutumatti hambifne oomisha kana daballee baay'inaan daballee qulqullinaan daballee yeroo isaa keessatti oomishne ummata keenya hirmaachifne wabii nyaatallee warra rakkoo keessa jiru bu'uura rakkoo isaa hin jennee karaa guutuu ta'een qabannee hojjetaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha.